مال عمرنا رقم كم كمان جولنا جاكين كمان amma kuno arku jirtanii maallaqa waa'ee maallaqaa jechuudha gallee haa irratti haasofna saniif haalani isaa jechuudha inshaallah gara gaafa rabbiin jeen yoo naan kafalees yoo inni kafalees ma aadiidha rakkoon hin jirtu yooti yaada qaba aboo deem kaa iyyoon babaasiniiti maaltuma yoo baaftaa miti deem deem konko nyaatte galtee nyaattaa konko gaafa galtee nyaattaa asiin seeneetiin ulaa biraa dhaqaa ulaa tana baneetiin eegaan tana bira qotataanis dhaqaa hanga dhuma viidiyoo xiyyan afaan duraan isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamoota daawwattoota keenya jaalattanii jibbitanii ani maallaqa kiyya hangaaniin harkadhu takkatti viidiyaan jalaa hin hafu kuno akkuma viidiyoo agartan dachaasiitu mucaa kana dachaasii fi daraartuutu na jalaa fuudhee isaantu awwaalee jechuudha. Kanaafuu dachaas gisee mucaa kana awwaalu anamma karriin deemu jiru dachaas biratti hin deemu jira karaa gabaabaa isin himuudhaaf dachaas biratti hin deemu jira. Mana dachaas nin beekamu kam kan dachaas awwaalees kan rudiyaan awwaalees dachaasii fi daraartuudhaame. Kanaafuu namniin ani gaafadhu dachaasii fi daraartuudha. Amma namni rudiyaan baasuu danda'u jechuudha. Namni rudiyaan baasuu danda'u dachaasii fi rudiyaan. Maaliif jennaan akkuma fuudhanitti baasan jechuudha. Akkuma manaa dhufanii na jalaa hatanitti baasan. Anaa fi dachaas qulfii walitti qabna. Qulfii mana kiyyaa walitti qabnaa jechuudha. Har'a dachaas bira yoon dhaqee dubbiin tun akkatti naftu waan biraatu dhufaa'u yoo immoo inni maallaqa isaa anaatu irraa masuula anaatu siif kannaa je'e malee gartee maallaqa hankee naatu irraa fuudhee sii kanna naatu siif kafala ana gaafatta yookiin kaan ammoo anaatu irraa masuula akkuma jeesan garteemi. Kanaafuu akkuma rudiyaan waasii naayaa mijeessanitti naa waasii irraa ta'a yoo kan jiru taate walii galle yoo immoo afaan beektuun gaafadhu dandeessu na gaafadhu afaan beektuun irraa fudhadhu dandeessu na gaafadhu yoo kan jiru taate waliin laallaa jechuudha. Ani amma karriin ani deemaa jiru karaa mana dachaasii jechuudha. Karaa mana dachaasiin deemu jira. Dachaasii fi daraartus yoo kaniin argu taate ani hin dhiisu jechuudha har'a. Saniifuu daawwattoota keenya ani badii hin qabu maaliif jettanii awwala yoon hin dogoggora kiyya san biran kutu immoo maallaqa kiyya namarraa fudhachuun yookiin kaan nama kafalchiifachuu yoo ka dogoggoran ta'e kana dogoggora jedheen fudhadhu. Irra guddaan na arrabsaa jirtan koomentiilee gisee ilaalu namni maallaqa kee irraa fudhatu malee hin dhiisin jedhu nama tokko namni immoo bo'ati mugowwaadha mucaa dhiisi ramadaanaa jaaquun waan inni balleeyse an doolara 500 inni balleeyse qofa wanni hin gaafachuu jiru san qofa baatii lammana kiyya taa'e mucaan kuni waan inni baatii lamaan tana nyaatee dhuge namni osoo nyaatee hin dhuyne osoo hin dhiqanne jiraachuu ni danda'a. Garuu osoo uffatan qayyaranne jiraachuu ni danda'a. Osoo hin dhiqanne osoo
hinyaanne osoo hin dhuyne jiraachuu ni danda'a akkuma yaaddanitu isin hundi keessan jechuu kanaafuu ji'a lamaan kana inni eenyu wajjin soorachuu jira eenyu wajjin bulu jira mana eenyu bulu jira mana eenyu bulu jira maal dhugu jira kun hundinuu isinitti hin mul'atu daawwattoota kiyya isiniis namni tokko tokko na aarsaa'u maaliif jennaan daawwattoota kiyya jechuuf hin kabaje malee maal naan jaan seeta wantidha ati gowwaadhaay namaan rifattu naasuu namaan qabdu maaliifi mucaa kan akkana roorrifta naan jaan kan waan inni balleessisan warreen quban qabne jechuudha warri kana juuqun immoo namni tokko gisee waa namarraa balleesse abbaan waa balleesse sun badii soo baatullee abbaan waa jalaa bate san waan isaa san akka harkatu barbaada kanaafuu daawwattoota kiyya akkaaniin dalagarraa galeen waqtiin amma jirru tun ishaayidha ishaayii kun salaatu jira kun azaanu jiran masgiinni kun biyya tana hedduudha biyya arabaa tana masgiida itti heddummaata akka biyya teenyaatii miti gandi tokko masgiida 2-3 qabanii azaanni asitti sunuma azaanama achitti sunuma azaanama akkasi saniifuu daawwattoota kiyya amma ani namniin itti dhaqu dachaasumaan dura as baasii yookaan amma mana daraartuu fa'aa dhaqe anuma dhugaa dubbachuu dhalaa wajjillee hedduu dubbachuu fedhu daraartuu seeraan itti hiisisee nin gaafadha dachaasa immoo aaraan itti qabamu dhugaa rabbii oofita obsan qabu waniin kun hoggaa dhaare nin jarjaraas hangumaan silaa nama jaaladhu sanii hangumaan ilma namaallee kabaju san hangasumaan jarjara yoo natti dogoggoran yoo daangaa natti dabran ani daangaa ilma namaa kanatti daangaa hin dabru namootan immoo daangaa kiyyat dabran waliif hin galu namoota daangaa kiyya dabran jechuu nama natti dogoggore ani nin aara dhiifa manarraa silaalinaa yeroon aaree dubbachuu hin danda'u amma mana dachaasit dhiyaachaatiin jira anumaa fi dachaasi gaarra kunoo mana dachaasit dhiyaachaatiin jira arra anumaa fi dachaasi yoo inni tolaan deeme tolaan hin deema ani akkuma harumaatti dhufteeniin beeka harumaatti dhufteeniin nama simadha tolaayyuu ati dhufte anis toluma ati aaraan dhufnaan obsan qabu anis numaan aara wachumaaniin aara tasgabbaa'ee jalaa laafuu hin danda'u yoo tokko dogoggoree ati hin dogoggoriin jecha wanni ja'an sun anna biratti hin hojjetu maaliif uumamni namaa wal dhaba waan ta'eef ani baasii xiyyaan nan mul'ata dachaasi qabi rudiyaanii qabi daraartuu qabi maaltu itti mul'ata isaan uummata akka itti mul'atu jechuudha. yaada wantoota kiyya amma natti hin goomtuti waanuma fitachaasii wal fixa safaataan hin jirtu maaliif jennaan yoo dachaasa immoo maallaqa isaa hundaa'uun irraa kafalanaas kannaati boo sana jettee yaa'iin godhin jeena kanne ani maallaqa rudiyaan jaalalaa fi miti maallaqa abbaan fedhe isa gargaaree abbaan fedhe isaaf kannee maallaquma baase san abbaan fedhe irraa kafale sababa isaa kafalaniimi ani irraan kaayyanne ana immoo maallaquma hasaarummaan xiyyeessu yoo deebite خلاص وانين يسوقون قبوج الشلا خسارمان باسسن خسارمان أني فوراي جباس إنما أكثر نجلا فشل سن سنبيتشا أربعة سنة أنا أبان في ديور راقب عليه أما لكم مركز جوانا جاء منو خمساتي يسراقب عليه منو أوسع تبي تجاسكر سنتين جرا أسكلا
Asiin seeneeti damma sulaa biraa dhaqa. Asiin seeneeti ulaa biraa dhaqa. Ulaa tana baneetiin eegaa tana bira qotataanis dhaqa. Hanga dhuma viidiyoo xiyyaan afaan turaan isin jaa. Kunoo gajjootota hawwattoota iyyaa manni sana. Boo! Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Dachaasoo. Wallahi jechuudha. Haram. Daminatti koote maali maanta? Maali sadan. Wallahi boo dhageeffadhu mucaa baatii meeqa mana kiyya jiru sababa anaa fuudhuu deemu doolara kuma 500 fide gandatti isa wulee biyya isaaniitti isa wulee Khaisiin dhufteenis irraa kafalee anaa fuudhuu qee mucaan kun ijoollee lama qaban erguun jee addaan nu baasee ifi jaalatu jira. Tamaam harka hidheetiin mana teessise baatii meeqa mana teessisu jira. Kana dajjal na jalaa fakkiise. Kana jechuun irraa masuula ta'ee maallaqa sana irraa kafaluu deemu maaliif akka baaseen gaafachuu deemu. Wallahi amma eeganni Bakka jirratti maasii eegale kun ta'e inni asii jechuudha niin godhe bitee. Awwai ma akaima ala kijibina akaima. Wallahi eegasi Maali garuu maal bishaa. Akaima yoo kan naafisini wal seena. Wallahi dhugaa Eessi jira. Wallahi biin fardiidhaa miti haadhu rakkoon qabu inni eegaa achii kutee hin agarre bitee. Eega kana. Naafi isaarra wal agarree asumatti hin eega gaarii asiin deemu. Dhaabuu haa gurbaa akkasii. Wallahi eega inni cootee hin agarre. Maali garuu maaltu qosiyaase? Waan inni balleesse. Dachaa duraan amaneetiin qulfii xiyyette kanneen qulfii waliin qabna qulfii mana qiyyaa. Hayyee. Na duuba banee mucaa baase mucaa baatii lama. La an kasaaraa doorar kuma 500 saniin gaafachuu jira malee waan baatii lamaan inni sooratee na wajji dhugee bulee mana kiyya bulu jiru kana ittiin herregutti jiru. Doorar kuma 500 kanan kafallaa waan ji'a lamaanii kan sirriitti hin herregu nagaan baataan jechuun ni jira. Kalee inni irraa baase mana. Waan qabdan. Eenyu kabala kun kasii dachaa saba. Isaa baasee viidiyoo ni gallakkisee argeera akka mucaa zammanaa baase viidiyoo gallakkisee waraabee hundoo isine. Malee si kubaati kuban qabdu kan. Kuban qabuun na duuba inaa bakka dalagaa jiru. Sanisaa kabala yoo ishee taate isaa kabala amma garuu inni amma birin jiru asiin itti qoteeti. Eegaa qote nagare. Ati dukkatti naariin garuu. Argu yoo na. Si akkanumatti ta'an waliin gabaajii somalaa kana sirraa callise iide tana si dabarsiise ammaas guyyaa meeqa. Awa fannis keenya yaa'u yoo namoonni dadhabde amma ijoolleen teenya sana. Dubbii dheeraa isaan dubbii dhaabbatu waan sitti himaa awa dhaabbatu waan sitti himaa sitti himaa dhaggeeffatu sitti himaa tasgabbaa sitti himaa ayyee sitti himaa gaddaa sitti himaa gaddaa jiru awa baatii guutuu baatii dubbadhu baatii namaaf jenna yaa dubbadhu. ayyee Maal jettee ayyee maal jette. Khasaaraa baatii meeqa si nyaachuu baate baatii lama. Rakkoon qaba ijoollee irratti booleetiin gaafadde. Ijoolleen hayaadhaan malee ammas namni yoo dalagarra jiraadde fakkeenyaaf dalagarra osoo hin jiraadde akka agartiin narraa kafalaa jeeni sababa waan dalagarra jiruuf jecha narraa kafalanii jechuudha naa amanne jechuudha akkasitti amma kanatti dhala amanan yoon dalagaa tanuu na deemtee gartee yoo namoonni dhabde dachaan dhufee waasii ta'e fuudhee bakka dalagaa ana geessu sanboota ni kafala waasiin kiyya immoo dachaase. Si yaamatu manaa si yaamatu gaa. Si yaamatu manaa. Naa yaammata. Naa yaammata. Ni barbaadu laa. Ni barbaadu. Anuma ayi naa yaammata. Laa baatii somalaa tana naas si dhiisee bara. Isa naa yaame yaa. Naas si dhiisee laa amma naas si dhiisee bara. Saniin asee ite malee osoo niin silaasi dubbadhu jiraadde qaatana malee na jira dhufa. Isa naa yaame yaa. Isa naa yaame yaa yoo kanuma. Isuma naa yaame ayyeetime isuma naa yaame. Isa naa yaame akka waasitti aanarraa bakka bu'u. Waasiin biyya sana. Ati amma waasii bijiniidhi sinan sobduuti. Anjoollee sobamtu sanii miti. Oo waasi. Harka na cabbiin gaayoo. Qalbii ta'e us. Harka mbaa nyaata. Harka. Oo. Usii. Sagalee. Hayyee. Sagalee danda'e. Kafalta moo kafaltu? Ni kafala. Bararra moo mala maal takkaatu malee inni biraa Ni kafala hayyee. Maana sobdare. Jechuun wallahi lachaa na yaame yaa rabbi lachaa na yaame. Anatti bataa tuan. Ni kafala yeroo sana lachaa sana yaame. Kuwa. Safaata safaata si wajjin godhu dhaggeeffadhu. Hayyee. Amman barbaada amma khalaas feetu dharii feetu qaama dheeraa safaati akka feetetti amma saa amma tan. Tayi dachaa na yaame ni kafala bakka dachaa na yaame rakkoon qabu. Akkam. Dachaa sirraan kafala iyyaangasmaa fi isarratti dhiifte. Laa sanii fi miti. 500 si gargaara jeebalee bara sanii fi miti laa. Dhiis biyyoo fedha hafaluu baatu inni isuma na yaame isuma barbaada. Akkam. Isuma na yaame inni akka hawaasni haa ta'uu barbaada isuma na yaame. Na taalaaf isa kana. Dhaggeeffadhu boo ani agdachaas walafaan haa deemta. Dachaas waasii ana laala. Akka nagaa laalladheeti liqii barbaadadhaa. Na dhaggeeffadhu gaa.
بودي سجل أيوة بديتي أنا تجهز والمفنش شو لا